Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkotti namannaa. Ameen. Waaqayyo kan jaallattanii, Waaqayyos kan isin jaallatu, ijoolleen haadha keenyaa qulqulleettii dubaroo maaramii, jaalalleen qulqullootaa, jaalalleen wareegamtootaa, fagaattanii biyya ormaa keessaa dhiyaattanii immoo biyya keessa kan jirtan, nagaa galata Waaqayyoo akkam jirtu? Ameen. Maqaan Waaqayyoo uumaa keenyaa, maqaan Waaqayyoo fayyisaa keenyaa, maqaan Waaqayyoo qoricha keenyaa yeroo hundumaa kan sodaatamee, kan kabajamee nuuf haa ta'u. Egaa maatii Waaqayyoo kan taatanii bagaa yeroo godaansaa deebi'uu harmee Waaqayyoo haadha fayyisaa addunyaa kabajamtuuf ulfaattuu kan taate giiftii keenya maaramii baga nagaadhaan geessan. Egaa akka fedhaa fi iyyama Waaqayyootti anis waa'ee godaansaatti deebi'uu dubaroo Maariyaam mucaa ishee fayyisaa addunyaa wajjin waa'ee Yoosefiidhaaf Solomee dubbii gooftaa keenyaa kan waliin barannu ta'a. Waaqayyo nu haa barsiisu. Mata dureen barumsa keenyaa lubbuu mucichaa kan barbaadanii du'aniiruutii mucichaa fi haadha isaa fuudhiitii gara biyya Israa'elitti fudhadhuutii beenu. Wangeela Maatiyos boqonnaa 2 lakkoofsa 20. Sagalee cimaa, sagalee guddaa, sagalee ulfaataa kana kan dubbate ergamaa Waaqayyoo kan ta'e qulqulluu Gabireelidha. Egaa ergamaan kun dhugaadhumatti Waaqayyoo biraatii haboo guddaan kan isaaf laatamee garee warra kirubeel dura bu'oota isaanii kan ta'e isaaniidhaan kan hoogganu ergamaa Waaqayyoo kan ta'e qulqulluu Gabireeltu akkasittiin jedhe. Haadha keenya qulqulleettii dubaroo maaramiitti ergamaa misiraachoo itti hime. Haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam mucaa ishee fayyisaa addunyaadhaa akka mootichi abaaramaan kun akka inni mucaa ishee hin ajjeefnee fi fudhadhuutii beenu jedhee immoo haadha keenya dubaroo maaramiitti karaa Yoosefii kan itti hime. Ergamaa kanatu akkasittiin jedhe. Egaa seenaa godaansa sanaadhaa kana dura kutaa 1-2dhaan dhiyeessineetu turre. Waa'een seenaa godaansa bara sanaa, waa'een rakkina bara sanaa, waa'een gidiraa bara sanaadhaa dubbatamee dhumuu hin danda'u. Egaa teellaamatti deebinee gaafa ilaallu gooftaan Iyyasuus Kiristoos samiidhaa fi lafa kana kan uume, hundumaa gochuu kan danda'u, hundumaas dabarsee kan jiraatu, alfaa omeegaa kan ta'e, uumaa samiidhaaf lafaa kan ta'e, addunyaa kana fayyisuu dhufee jennaan addunyaan kun gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidhaan simachuu diddeetti. Egaa addunyaan kun gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidhaan yoo simachuu diddellee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu na simachuu didde jedhee addunyaa kana fayyisuu hin dhiifne. Gooftaan Yesuus Kiristoos osoo Waaqa ta'ee jiru, osoo hundumaa gochuu danda'u, gooftaan Yesuus Kiristoos ari'atameera. Gooftaan Yesuus Kiristoos osoo hundumaa gochuu danda'u godaaneera. Waa'een godaansa bara sanaadhaa biyya Gibxii duwwaatti kan godaane miti. Hanga Gibxiidhaan ga'anitti yoo xiqqaate godina 11 olitti godaananiiru. Kanaaf rakkinni bara sanaa, dhiphinni bara sanaa waan guddaadhaaf waan cimaa kan ture kanaafi jechaadha. Egaa bara gooftaan godaane keessaa daa'imman 144,000 ajjeefamanii dhumaniiru. Waa'ee daa'imman 144,000 kanaa Yohaannis mul'ata isaatiin argee, Yohaannis abbaan wangeelaa, Yohaannis abbaan ergaa, Yohaannis abbaa wangeelaa hammarraatti kan hin du'in kan jiru mul'ata isaa boqonnaa 14 gubbaa irratti barreessee dhalootaaf kaa'eera. Hiikoo andimtaa mul'ata Yohaannis boqonnaa 14 gubbaa irrattis daa'imman kun 144,000 ta'uu isaaniidha. Akka isaan itti ajjeefamanii, akka isaan itti seefiidhaaf dhumanii, akka isaan itti gorra'amanii dhugaadhumatti barreeffamee jira. Egaati waa'een rakkina bara sanaa, waa'een dhiphina bara sanaadha. Yoo barsiisan barsiifamee dhumuu hin danda'u. Waa'ee kanaadha abbaan Tsigee Dingil kan jedhamanii gaafa dubbatanii yamaaramee godaansa kee bara sanaa otoon si wajjin godaaneera ta'ee beelaaf dheebuu bara sana sirra ga'ee anis osoon si wajjin hirmaadheera ta'ee
Yamaaramii qormaata sirra ga'ee, gidiraa sirra ga'ee, dhiphina sirra ga'ee sana osoon si wajjin hirmaadheera ta'ee, osoon si wajjin fudhadheera ta'ee jedhe. Egaa gooftaan keenya, fayyisaan keenya, qoricha keenya kan ta'e Iyesuus Kiristoos anaaf isiniidhaan fayyisuudhaaf jedheetu samii irraa gadi bu'ee haadha keenya dubaroo maarameerraas nama ta'ee gooftaan keenya godaaneera. Egaa gooftaan Iyesuus Kiristoos kan godaanee bara godaansa sanaa keessatti ajaa'iba akkamiitu hojjetame, dinqii akkamiitu bara sana keessa ta'e kan jedhamu kan duras kutaa tokko lama jennee isinii dhiyeessinee turre. Egaa har'a garuu walumaa galatti kan nuyi isiniidhaaf qabannee dhiyaannee waa'een godaansaa samiidhaa fi lafa kana kan uume hundumaa gochuu kan danda'u maaliif barbaachiseessa jedhu sagaleen raajiin dubbatamee akka raawwatamuufi jechaadha. Innis maal yoo jettanii macaafa raajii Isaayyaas boqonnaa 19 lakkoofsa 1 hanga 2 irratti yaa Gibxi Waaqayyo duumessa ariifachiisa yaabbatee gara kee ni dhufaa, waaqa tolfamaa keessa caccabsee ni balleessaa jedhamee sagalee raajiin jiru raawwachuudhaaf jedhee gooftaan keenya godaane. Waa'ee kanaadhaa Gibxi bara durii keessa waaqa tolfamaa waaqessuudhaan biyya beekamtu turte. Gibxi biyya dhiigni namoota baay'ee keessatti dhangala'ee ture. Gibxi biyya waaqa tolfamaa daabiloosiidhaafis biyya jilbeenfattu turte. Biyya kana keessatti gooftaan keenya kan inni godaanee uumaa samiidhaaf lafaa kana kan ta'e hundumaa gochuu kan danda'u, hundumaas dabarsee kan jiraatu, kan godaanee sababii kanaafi jechaadha. Egaati Waaqayyo inni jedhame eenyu yoo jettanii gooftaan keenya, fayyisaa keenya, qoricha keenya kan ta'e Iyesuus Kiristoos ilma dubaroo maaramiiti. Duumessa inni jedhame immoo haadha keenya qulqulleettii durboo Maariyaam fooniinis yaadaanis durbaa kan taate jechaadha. Egaati ariifachiisaan inni jedhame immoo sagalee ergamaa Waaqayyoo qulqulluun Gabri'eel Wangeela Maatiyos boqonnaa 2 lakkoofsa 13 gubbaa irratti yaa Yoosef mucichaa fi haadha isaa fuudheetii deenu Gibxitti adeemii kan jedhu sagalee sanaa jechaadha. Kanaaf iyyuu sagalee ergamaa Waaqayyoo qulqulluu Gabri'eeliin sagalee misiraachoo qulqulluu Gabri'eeliin dubbatee jechaadha. Egaa dhugaadhumatti inni gara biraanii kan gooftaan keenya godaanee fi raajii Hosee boqonnaa 11 lakkoofsa 1 gubbaa irratti mucaa koo biyya Gibxiitii waamee jedha. Mucaa koo biyya Gibxiitii waamee kan jedhamee fi waa'ee gooftaa keenyaa, waa'ee fayyisaa keenyaa, waa'ee uumaa samiidhaaf lafaa, waa'ee isa hundumaa qabu, waa'ee isa hundumaa dabarsee jiraatu, waa'ee isa alfaa omeegaa ta'eef dubbatame. Egaati osoo inni gara Gibxitti hin godaanenis kan hin waamamu waan ta'eef gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara Gibxitti godaanee bara godaansaa guyyaa 1260 akka mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 gubbaa irratti boqonnaa 12 lakkoofsa 13 hanga 14tti barreeffamee jiru gubbaa irratti jechaadha. Kanaaf egaa ergamaan Waaqayyoo qulqulluun Gabri'eeliin waa'ee kanaadhaa gaafa dubbatu maal jedhe seetanii yaa Maaramii, yaa Yoosefii lubbuu mucichaa kan barbaadan du'aniiruuti mucicha fuudhiitii gara biyya Israa'elitti fudhadhu deemi jedhee kan inni itti dubbatee bu'uura godhachuudhaan sagaleen raajii kun raawwatameera. Egaati Yohaannis illee akkas jedheetu barreesse. Mul'ata boqonnaa 12 lakkoofsa 13 hanga 14 gubbaa irratti bineensi akka jawwee suni dubartatti guyyaa 1260 akka isheen baqattee akka isheen godaante sana barreessee nuu kaa'iraa jechaadha. Yoo ari'ellee garuu hin dandeenye mootichi Heroodis ajjeesuudhaaf yoo yaalii guddaa geggeessellee
ajjeesuudhaaf humna qabuudhaaf loltoota qabutti yoo fayyadame illee mootichi Heroodis gooftaa keenya fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos mucaa dubaraa maaramee ajjeesuu hin dandeenye jechaadha. Inni sadaffaan kan gooftaan keenya godaaneef raajii dubbatamee ture dhugoomsuudhaaf fakkeenya macaafa keessattis caafamee jiru dhugoomsuudhaaf jedhee gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos godaaneera. Egaa maali yoo jettanii abbaan keenya Yoosef namni jedhamu obboloota isaatiin irratti ka'uudhaan nu bituudhaaf jedhanii hinaaffaadhanii obboloonni Yoosef irratti ka'anii gara biyya Gibxitti abbaan keenya Yoosef gurguramee ture. Seera uumamaa boqonnaa 37 lakkoofsa 1 hanga 36 jechaadha. Kanaaf gooftaan keenyas Yoosef isa gurguramee ture sana achitti bakka sana fakkeenya nu ta'ee nu barsiisuudhaaf jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mucaan dubaraa maarameen bakka sanatti godaaneera jechaadha. Egaa mootichi Heroodis waa'ee gooftaa keenyaa warra sabaa sagalirraallee dhaga'ee mootummaa kana jalaa barbaadaa isarraa irra kan ka'e mootummaa kana jalaatii fudhachuu barbaadaa jedhee gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos akka ajjeesu barbaadee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti hamaa gochuudhaaf yaalee hamaa gochuudhaaf yoo yaale garuu hin milkoomne. Egaa maatii Waaqayyoo kan taatanii yoo hamaan isin irratti yaalamellee yoo aggaammii hamaan isin irratti yaaliif geggeeffamellee namni Waaqayyoon qabu namni Waaqayyo wajjin jiraatu hamaan akka nama hin dandeenyellee hin barraa jechaadha. Inni gara biraan jechi wangeela Maatiyos boqonnaa 10 lakkoofsa 23 irratti barreeffamee jiru gooftaan keenya nu barsiisuudhaaf jedheeti. Magaalaa tokko keessaa yoo isin ari'atanii gara magaalaa biraatti baqadhaa jedhee akka itti qulqulloonni Waaqayyo dubbii gooftaadhaaf baqatanii wareegamtoonni Waaqayyo akka itti baqatanii warri gooftaaf addaan ba'anii warri dubbii gooftaatti amananii warri dhugaadhumatti Waaqayyo isa jiraataa bara baraa waaqessanii warri Waaqayyo isa alfaa omeegaa ta'e waaqessanii akka isaan ari'atamanii ibsuudhaaf jedheetoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos godaaneera jechaadha. Inni gara biraan gooftaan keenya kan inni godaane abbaan keenya Addaam gannata keessaa ari'atamee abbaan keenya Addaam waggaa 5,500 gannata keessaa ari'atamee daabiloosiidhaan garafamaa daabiloosiidhaan miidhamaa tureera. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos abbaa keenya Addaam isaa daabiloos isa miidhaa ture, daabiloos isatti qoosaa ture, ansiif dhufeera, ansi fayyisuu dhufeera. Kanaaf iyyuu an abbaan keessiif dhufeera. Rakkinatti rakkatte sana, dhiphinatti dhiphatte sana keessaa si baasuudhaaf jedhee si dhufeera jechuudhaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhufeetoo godaaneera jechaadha. Egaa dhugaadhumatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos sababa kana duwwaadhaaf miti sababa hundumaadhaaf sababa hedduuf godaane garuu walumaa gala sababii hundumtuu kan inni godaane dhala namaa fayyisuudhaaf jedheeti. Egaati gooftaan keenya erga godina 11tti godaanee gara Gibxii ga'ee booda gara biyya keenya Itoophiyaa dhufaniiru. Yogguu gara biyya keenya Itoophiyaa dhufanii biyya Gibxitti gaafa godaanee gooftaan keenya biyya Gibxii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos simachuu hin dandeenye. Gibxi keessatti shiftootaatiin gooftaan keenya doorsifamee gooftaan keenya shiftootaatiin ajjeefamuudhaaf jedhameera. Garuu inni Waaqa isa jiraataa bara baraa waan ta'eef guyyaan du'a kootii hin geenye akkuma jedhee akkuma dubbate sanaa waan dadhabaniif malee isa ajjeesuudhaaf yaalaniiru. Inni gara biraan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Gibxi keessatti bakka adda addaattis godaaneera. Osoo Gibxiidhaan hin gahinis ardii Eshiyaarraatii gara ardii Afrikaatti, Afrikaa keessaa immoo gara Gibxitti yogguu godaanee uumaa samiif lafaa kana kan ta'e Waaqa waaqotaa kan ta'e iddoo adda addaatti godaaneera. Iddoo adda addaatti erga godaanee booda Gibxiin ga'ee Gibxii gara biyya Itoophiyaa dhufe. Gaafa gara biyya Itoophiyaa dhufu haadha isaa dubaraa maaramii wajjin faana gaafa dhufu, Yoosef faana gaafa dhufu, Solomee faana gaafa dhufu biyyi Itoophiyaan akka biyyoota addunyaadhaa gooftaa keenya simachuun dhimne uumaa samiif lafaa kan ta'e
hin simatte. Kanarraa kan ka'es biyya akka kanaa si jaallatte, biyya akka kana kabaja siif laatte, kabaja naaf laatte kana yaa haadha koo asraata godhee kennaa godhee siif kenneeraa jedhee biyya Itoophiyaa homaa samii lafaa kana kan ta'e gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos kabajamtuudhaaf ulfaattuu kan taate haadha isaa durboo maaramiidhaaf kennee jechaadha. Egaa biyya Itoophiyaatti yogguu godaananii bakka Xaana Qerqos bakka jedhamutti, bakka Dibaabaa Maariyaam bakka jedhamutti godaananiiru. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bakka kanatti biyya Itoophiyaa keessaa bakka Dibaabaa Maariyaam bakka jedhamutti, Qerqos Xaanaa bakka jedhamutti, Aksuum Tsiyoon bakka jedhamutti bakka adda addaatti biyya Itoophiyaa keessaas dhufee daawwatee biyya Itoophiyaas eebbisee biyya Itoophiyaa bakka inni eebbisee keessumaa keessatti bakka inni ejjennoo haati keenya durboo maaramiin dhagaarra jettee dhagaarra gaafa isheen ejjettu immoo dhagaan sun baqee dhagaan sun immoo hamma guyyaa har'aatti biyya Itoophiyaa keessa kan jiru gadaamii keessa kan jiru kan daawwatamu biyya keenya keessatti bakka hafaanni harmee waaqayyo irraa ejjete chaabbaa ta'ee miilla giiftii keenya maaramii irratti hafee dhagaan sun battee amma irraatti jirti. Kana erga ta'ee booda gooftaan keenya Yesuus Kiristoos haadha isaa dubaroo maaramiidhaa wajjin biyya Itoophiyaa ergamaa isaa ergamaa Uraayilii wajjin biyya Itoophiyaa yeroo sadii kallattii arfaniin irra naanna'ee eebbisee erga eebbisee booda gara Qusquwaamaatti biyya Gibxi keessatti kan argamtutti deebi'ee erga achi gahee booda ergamaa Waaqayyoo Yoosefiidhaan mucichaadhaa fi haadha isaa fuudhiitii beenu gara biyya Israa'elitti mucichaadhaa fi haadha isaa kan barbaadanii lubbuu mucichaas kan barbaadan ajjeefamaniiru du'aniiru jedhe. Erga kana ta'es akkuma ergamaa Waaqayyoo isaa ajajee Yoosefis haadha keenya qulqulleettii durboo Maariyaam haadha fayyisaa addunyaa haadha samiidhaaf lafa kana uume kan deesse fuudhee gara biyya Israa'elitti sokkeera. Egaa bakka mooticha Heroodis kan bu'e mooticha nama maqaan isaa Arkiliyoos nama jedhamudha. Egaa Yoosefis ni ajjeesaa jedhee sodaatee gara Naasreetitti gooftaa keenyaaf haadha isaa geesse. Maaf achitti geesse yoo jettanii sagaleen raajonni dubbatanii biyya Naasreetitti gooftaan keenya akka inni guddatu biyya Naasreet keessatti akka inni turu akka inni achi keessa turu raajiidhaan waan dubbatanii turaniif kana dhugoomsuudhaaf jedhee gooftaan keenya achi keessaa tureera jechaadha. Egaa ayyaana kanaan Waaqayyo ayyaana isaa nuu laatee Waaqayyo biyya keenya biyya nagaa biyya jaalalaa biyya tokkummaa nuuf haa taasisu. Kan nu barsiise galanni Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluu sada Waaqa tokkoof haa ta'u bara baraan. Ameen.